waan dhufan ilaalani achiin waan darban miti. Tiiktookiin mateetu keessatti nu oofa malee. Ani maal jechuu barbaadeen beektaa? Kan rabbi sanarraa achas fidee waa'ee amantii kiristaanaa ta'u musliimayyuu dhaggeeffachuu tajaajiltee ይሄ ነገር ወላሂ ትልቅ ነገር ነው። እኔ ለኔ ማለት በቃ turte faatti irra jirtu sirriin ture jechuudha. Kiristaanas hin ta'e musliimas hin ta'e feetu kiristaana ta'e garuu bakka sanarraati dhuftee bakkuma amantaa taa'uun keeyyuu waa guddaadha. Jijjiirama wayii qabaa jechuudha tiiktookiin kun. Sagalee. Dhugaa yoo dubbadde Ustaaz Farahan gorsa keessanii fi gorsa Ustaaz Awwal akka tiiktookii jibbee liivii akka hin galle kana godhe gorsa keessan dhugaa dubbachuuf እውነት መናገር ማለት ነው እና ዱራን ያ በከንታኔ ኦለ ምናምን ነገር ግን አማ ሲንጀለን ኦለ ኡስታዝ አወል ጀለለ ገሉ ይባደ ታይን ነገፈታ ኦለ ጉያ ጎቱ በሬዳዳ እሰዮቴ ሰዮን ያከቆቲ ከዛ ወደ እምነት መንደር መምጣትሽ ነጥቶለናል በከእምነት ይጥፉኑ በከሰራራት ቱ አከሰና እንደ እንደራት ዮካ ካተመራት ጊነተ ዋንቴ ዳዊት አልহামዱሊላህ በደረበኔ ከረተቸ ሲፊደ ለመሆኑ ግን ገጃመን ትተችስ ደሞ ናይ ናመን እንቱራ ማለ ኢንሻአላህ እስላምማ ጉያ ተኮነንታ እስላምስ ሰዩተ ይገሩ ቢያንስ በርቺሽ ሃየሽ ከስቱረ በሬዳ ሃያ ዳኒዮ ጂናዱ በዳኔ ወይ ያከዳ ነጋንስኒ ፈቱ ነጋዳ ነጋታ ፈዩማ ዝራ ገለተ ወቀ ነጋኬቲ ነጋር والله الحمدلله በገጅራት ነጋርታ አሎ ሰገሌን ቆንጅሩጆ ጅራ ኡስታዝ ኦኬ ከሳደ ጅራ ማለ አለለ ሲንፋና ወልፋል ሚት ከነንፈ barsiisu dhufteere moo gaafachuu sadaqaatti jira nagahama nazimu mana maaneji godhe nazimu ishidaan dhaga'u jirta amma Dale. Miliki kotte na basi jedhe. Bene, network sarratti fakkaata. Network isaata. Kiristaanonni addunyaadhaan jedhan eessa jiru hin jiran natti mul'ataan jiran. በነገራችን ላይ እኮ ኡስታዝ ፈራሃን ተስፋ ሙርተን ይፍጠን ይበረን ጅሩ ዲራፍ ዱበርቲዳ ሻለ ቀብሲስተን ማሊ ዋኑ ማፍቴ ፉናንም ነጀኔቱ ማሊ ሰማን ጅራኒ ከንጅርቱ ሀበቀቱ ዲሳታ ጅራቶ ዲሲ ፉናንም ዋን ጅርቱ ወልታ ቀበን አመልቦ እንጅሮቴ ታሪክ ወጀቹን ወያ ረቦ ወረቱ ምስኪነ በዲሰኒ ደም ጋሪ ሚቲ ኦፊ ፈየረደኒ Atun sudah mana masa di video nufsu sore apa? Atau Kristen orang itu seberapa fan nasi di kota mereka fakir lagi fan membaran mana? So kamu jadi tinggal nak kasih je charger oh? Anak benerasi lainnya efiti Kristen ni, lafarat tille, wakarat tille, TikTok ini. Maybe. Nampak? Apa? Ibu kau nak kaki yang fan. Baga seriusan kan sifat ya dumani man sih kok. Serius kan sifat ya dah. Karena fark sini kenan deh. Kasih woy. 0-0. Nagara ka. Tayo mamiti re. Jirra kono. Duwan mo echura. Dua ra yo edate dua man hure. Duwan maga.
Dua mah ya udah dua mah apa ya? Ijoollee koo maaliif dubbatu? Ittoo yeroo hojjetus nyaata biraa yeroo qopheessu gurmii kanaan fayyadamu. Gurmii kanaan ittoo hojjetu nameessu. Ijoollee koo guddinaa rifataa kan guddatan. maaltu jira ree duwwaan duwwaa gaaffii qabda hosi gaafannu kiristaanaati Ijoollee koo jedhuusaa. Kanaafuu ati fooyya'aa. Eh, eh kiristaana amantaatti qaanfatu moo kan ittiin boon naga fada. Akka abbaa okay kan ittiin boonu nama hin qaanfadhu. ayyee kiristaana ittiin boontu sana gaaffii gaafanname haa ta'u ishee ortodoksii moo peenteedha Pente, ayya tole maal jettee amanta yesuus irratti Yesus maka. yesuusummaa yesuusiin ta'uu nan beeka maalidha jettee itti amantaan jedhe malee alaikum salaam alhamdulillah jechuun nama moo maal jettee itti amantaa Yesus mahan jedhe mechuun maal ta'e fayyisa isa cubbuu keenya nurraa dhiquu fi nuuf dhalatedha Yesus. Fayyisaa furii moo si cubbuu sirraa dhiqu moo Nurraa dhiquudhaaf nuuf jedhee fannifamee okay qaraanii fannoo irratti dhiigni isaa nuuf dhangala'e sana Yesus maaliif isin jecha ilma fannifame isaa Waaqayyoo. maaliif isiniif jecha fannifame maaliif isiniif jecha fannifame Eh, maaliif isiniif Sababa fannifame cubbuu isin maal keenya taanaan nu jaallatee cubbuu maali eh, cubbuu maali cubbuu biyya lafaa. cubbuu biyya lafaa cubbuu biyya lafaa sana kan kee maalidha jedhan cubbuu biyya lafaa isa kamiiti kan kee kan inni siif jecha du'e isa kami Ati biyya lafaarra hin jirtu biyya lafaarra cubbuu isa kamtu jira. jechuun biyya lafaarra hin jiraanne cubbuu jechuun gaaganaa yoon hojjete cubbamaa ta'anii yoon hojjete ati tun hojjetee sii du'e inni Ahaa kana achati qulqulluu jechuudha. ani moo Qulqulluu jechuudhaati. mumkin qulqulluu ta'uun hin mala dhiisuun hin mala garuu cubbuu inni naa du'e isa kamidha yookiin cubbuu inni sii du'e isa kamii siin jedhan Naan malaa miti ka ati qulqulluu moo cubbamaadha qoy. Kana naa deebisi. kan koodiis Ati kan inni sii cubbamaadha du'e isa moo kamii hin jedhe qulqulluudha? ani cubbamaas ta'uu danda'a qulqulluus ta'uu Kan kun. danda'a akkan siin jedhe ani wanni inni cubbuu inni sii du'e isa kamidha maal hojjettee naan sii du'e siin jedhe Ani moo cubbuu maaliif hojjettee sii du'e cubbuun gosa hin qabu. Cubbuun sitti ni maal dhaggeeffadhu. Dingata waa'ee nama haasaftee cubbamuu dandeessaa. Ija keetiin ilaaltee hin hawwiin kan jedhu cubbuudha. Hin ejjiin kan jedhu cubbuudha. Dhiiga namaan dhangalaasiin kan jedhu cubbuudha. Hin hatiin kan jedhu cubbuudha. Sobaan dhugaan bahiin kan jedhu cubbuudha. Qabeenyaa buleessa kee kan kee godhachuuf hin hawwiin kan jedhu cubbuudha. isaaf sii du'e yesus Cubbuu keenya kan hundumaa nurraa dhiquudhaa fi isaaf sii du'e yesus fannifamee isaaf sii du'e du'ee du'aa ka'eeyyuu du'ee namni akka du'aa immoo hin ka'e aangoo du'aa Ishee cabse. isa waa'ee du'aa ka'utti dhufna garuu cubbuu ati waan kana hojjetteetta gaafa inni du'u cubbuu kana hunda hojjette gaafa yesus du'u Cubbuu kana hundumaa jettee cubbameera ati moo cubbameera ani qulqulluu miti cubbamaadha okay isa cubbamte kanaaf amma gaafatamtu ree guyyaadhuma isas immoo nuu kaa'eera akka nu hin cubbamneef hin hatinaa hin ejjinaa jedhee
erga dhalatee booddee seera ba'e sana immoo jabeessee seera ba'e sana Museen ba'e sana itti jabeessee hin ejjina seericha balleessuuf hin dhufee utuu hin taane ani seericha jabeessuuf hin dhufeedha. Seericha sana hundumaa immoo gadi fageessee yoo hojjette hin fayyitaaree siin jedhe cubbuu sana yoo hojjette man fayyitamoo fayyitoti. Maalifan cubbamaan immoo inni naaf jedhee fannifame mitiire ani immoo cubbicha laalee gidiraa biyya lafaa sana isanni arge sana maafan argaan immoo inni ko akka inni nagarreef cubbuu ko isa kanaan dura narraa dhiqee akka inni nagarreef isa kanaaf immoo kanaan dura maal hojjette kanaan dura maal hojjette kanaan dura jette. Ani isa kanaan dura maal hojjettidhaayi. Maal hojjette kanaan dura moo gosa cubbuu sitti himne man. Koi cubbuu jechuun maali? Hiikni isaan beekaa defineeshiniin cubbuu maali? Haraama. Akka keessanitti. Maal jechuudha? Haraama jechuun maali? Cubbuudha ka? Afaan Oromootiin. Tokko cubbuu jechuun maalidha? Cubbuu wanti jedhamu maali? Yakka. Ajaa'iba qabda. Cubbuu jechuun waan Waaqayyo hin godhin jedhe daangaa darbuudhaan. Ajaa'iba qabda diyyuu afaan Oromoo maalitti si hiiku? Afaan Oromoo maalitti si hiiku? Afaan Oromootiin si haasaa yeroo daangaa darbu jechuudha bakka yakka jechuudha bakka hin beektu. Waan Waaqayyo hin godhin jedhe godhuudha miti cubbuu jechuun. Tole ati waan Waaqayyo hin godhin jedhe maal goote mee kan iyyuu si dura keessaa tokko. Maal goote taate? Itti maal oole miti ani hamachuun cubbuudha ejjuun cubbuudha hatuun cubbuudha sin jira jira hamachuun cubbuudha hatuun cubbuudha ejjuun waan ati hamataa turte kanaaf Yesuus hiduu eeka. Eega. Kanaafuu ati ammaan booda gaafatamtu Yesuus hiduu era waan ta'eef. Kamtiitu malee jettee. Badee hojjetteef. Inni amma deemta abbaa barbaadde arrastuu biraataare. Amma abbaa barbaade na rabsu kaasan isan hojjedheef cubbuu koo narraa dhiqeera isa kana munan eeggadha ka. Isi bakka maayikii cubadhaa ta'uu hin beektu bakka ishee waa'ee cubbuu iyyuu hin beektu haa ta'u waan biraas gaafa dadhiisa haa ta'u ganaana cobbee wayina fakkaatu waan biraas haa gaafadhu bakka. Abbasas hin beektu taanaan bakka nama biraatti darba tole dhugaa rabbii tobbeedha maan beektu. Anu waa si gaafa. Waan biraas gaafadha qoy. Ani yoo si gaafa qoy. Koi takka waa si dhugaa rabbii qoy ati. Oika. Qoy waan tokko si gaafadhee naan na gaafattaa. Yesus Kristos nama moo wanticha yoo naa deebiste? Yesus Kristos nama moo waaqa? Yesus Kristos. Nama moo waaqa? Waaqa. Ergiteenyaadha? Siin jedhaniitu moo dubbiste? Maanni siin jedhaniitu moo dubbiste maalidha? Waaqadha Yesus Kristos. Ikkoo sitti maniitu moo dubbiste argiteen jedhe? Waaqummaan saayi? Si ibsu waaqummaa isaa? Na ibsi barreeffama jiru barreeffamarraa na ibsi cal jettee osoo hin taane. Ragaanatti agarsiisa. Wala dhaggeeffadhu sitti nima ragaasa. Yesus akkamitti waaqa ta'e beektaa? Hin beeku. Hin du'ee, hin fannifamee, hin garamamee, hin du'ee, du'aa ka'ee, fooniin gara mirga abbaa dhaqe. Waaqummaan isaa kanaan iyyuu mirkana. Innaa garafamanii reebamuun waaqummaadha. Garafamtee biti dhaamtee beektaati guyyaa tokko. Hidhamanii garafamuu yookiin immoo fannifamanii ajjeefamuu jedhati guyyaa tokko. Attumee kasi hidhamee garafamaa jira bitee. Dhaltu? Hattuu meeqatu hidhamee garafamaa jira hidhamanii garafamuun yoo waaqa nama godhatan. Ishi du'anii du'aa ka'anii rure hattoonni sun. Maali du'anii du'aa ka'uun maal faayidaa qaba? Tokkicha duunaan faayidaa maal qaba? Maaliif faayidaan qabu maal? Meeqot du'anii eenyutu du'ee du'aa ka'e? Eenyutu du'ee du'aa ka'e faayidaa dhabe mee natti hime? Eenyu du'ee du'aa ka'e iyyuu? Wanni nuti du'ee du'aa ka'e tokko hin jiru. Duwwaa?
Wanni si du'ee du'aa kee tokko hin jiru jedhe. Eeshi amma waan reebamee ajjeefamee fi jennee ishi kabiraa hin qabdaa? Waan biraa hoo wanni inni waaqa ta'e. Bakka faayidaan du'a ni du'aa ka'ummoo mirga abbaa dhaaluudha ka. Yesus mirga abbaa dhaale? Eeshi du'ee du'aa ka'e. Yesus mirga abbaa dhaale? Lakki biyya lafaarra jira. Ani biyya lafaa jira. Lakki du'ee feeree. Mirga abbaa isaa. Mirga abbaa isaa Mirga dhaalee abbaa jedhe. naallee. Mirga Akkasii abbaa jedhe. jiru. Mirga abbaa isaa arga dhaale. Injiru mirga abbaa isaa. Injiru injiru waaqarra injiru. Mirga abbaa isaa jira. Abbaan isaa sun eenyudha? Waaq. Abbaan isaa eenyu? Waaqayyo. Yesuusis waaqa? Dachaan isaanii iyyuu moo? Waaqadha innis. Nama